Itoophiyaa keessa lammiileen hiddiloota isaanii Araba ta'an muraasni jiru. Isaanis Orgobbaa jedhamanii beekamu. Orgobbaa jechuun jecha afaan Amaaraarraa fudhatame yoo ta'u, Arab Gabbaa jecha irraa kan fudhatame jedhamees amanama. Lammiileen kun yeroo hedduu akka dubbatanitti nuti yeroo Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam lubbuun jiru abbootiin teenya nageenya isaaniitii fi amantaa musliimaa babal'isuudhaaf gara Ardul Habashitti warra ergame keessaa tokko jechuudhaan amanan. DNA'n dhiiga isaaniis yeroo marammaramuu Arabaan walitti dhiyaatutu himama. Orgobbaanonni bifaa fi dhaabbataanis baay'ee babbareedu. Afaan isaanis afaan Arabaatti dhiyaatu. Akkasuma amantaanis amantaa musliimaati. Akkuma viidiyoo irraa ilaaltan haalli jireenya isaaniitii fi haalli mana isaan ittiin ijaarratan jireenya warra biyya Arabaa yookaan Yemanii fi Saudi Arabiyaa baadiyyaa keessa jiraatanii wal fakkaata. Eeyyeen kun hunduu yoo madaalamuu Araba ta'uu malu. Seenaan isaanii akka himutti yoo ta'e lammiiwwan Orgobbaanotaa kunneen gara Ardul Habashaa yookaan immoo Abisiiniyaatti kan dhufan jaarraa torbaffaa keessas jedhama. Orgobbaanonni lammii Itoophiyaatti warri jedhanii mormus Itoophiyaa keessa immoo jiru. Orgobbaanonni biyya Itoophiyaa keessa bittinnaa'anii qubatanii jiraatan illee baay'inaan gaara guddaa naannoo Amaaraa keessatti argamu magaalaa Kamiisa irraa xiqqoo siqanii qubatanii jiru. Iddoon isaan qubatan naannoo Amaaraa magaalaa Kamiisa irraa xiqqoo siqanii ganda Buzee, Dawwee, Raayimdoo fi Shonkee yoo ta'u, iddoon isaan irra qubatu kun holqaa gaaraarra waan ta'eef tajaajila hawaasaa bu'uuratan kan akka daandii, ibsaa akkasuma bishaan dhugaatii hin argatan. Abbaa amantaatii fi manguddoo ganda kanaa kan ta'e Sheek Mahammad akka ibsutti nuti gabaa bahachuuf tajaajila geejjibaa waan hin qabneef jecha dirqama Ayizuzii fi makiinaalee fe'umsaa kanneen biroo irratti fe'amne akka meeshaatti gabaa baane jechuudhaan nyaata kannan. Waggaa 60 oliif jechuun bara Haile Sillaasee irraa kaasee iddoo seenaatti ilaalamaa haa ture malee nuti rakkoo tajaajila hawaasaa addaa qabne jechuudhaan nyaata kannatan. Kana malees naannoo Oromiyaa keessa magaalaa Adaamaa, Awaash akkasuma Bordoddee Mi'eessoo hanga jirootti jarra kun qubatanii jiru. Xumureen jira guyyaatti aanutti viidiyoo biraa qabanneen isinii galdufaan hangasitti chaanaalee sabskiraayib godhuuf viidiyoo laayik godhuun dagatinaan isin jecha horaa bulaa.